Waraanni bosonaati amma rakkoo nageenyaatii fi yaaddoo ta'aa jiru kun waraana isaaniiti jechuu dandeenya. Waraana isaaniiti. Adda bilisummaa Oromoo waraanaan qabu amma. Isaan miseensa waraana adda bilisummaa Oromoo miti. Lootee magaala keessatti warri abbaa torbee maal jedhamtu namarratti tarkaanfii fudhattu jiraachuu malti. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo kanaan dura miseensonni isaa isaanuma kana turaniin haala kanan tasgabbeessuu ni danda'a. Beekaa callisanii ilaaluu warri jedhan jiru isin maal jettu? Inni magaala seenee nama ajjeese yeroo ta'e gaafatamaan mootummaadha. Mataa muratanii yookaan immoo mataa dhahatanii caakkaa keessa deemanii uummata fixu gaafa humni mootummaan tarkaanfii seera kabachiisu fudhatu baqatanii ol dhufu. Warri ajjeesus Oromoo, warri duus Oromoo gidduuttis kan du'aa jiru haadha Oromooti. Uummati keenya kana fixachuu qaba ofirraa. Gatii barbaade kaffalee. Jiraachuu waan dadhabeef kun akka dhufuuf qabsoofne. Kun dhufeera ari'amu. Sirriitti dhufeera. Amma uummanni Oromoo bilisoomee jira. Magalee maal ta'uu hin deeme. Gaafa lolaan hin deeme gaafa nagaa maaltu na dhufu. Amma akkasiin jechaa jirtanitti rakkoo uumamaa jiru kanaatii fi hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoolee keessaa quba qabu erga biyya dhufanii leenjisaa jiru. Leenjisaa turan. Erga akkasitti quba qabaate mootummaan isaan akka hin goone gochuu hin danda'u. Oppiidiyoon kaleessa TPLFtu akka barbaadetti argachaa turaniin. Har'a immoo warri PPdha warra laga jiruuf ispoonsara kan godhu TPLF jechaa jiru. Isin kan akkamitti laata? Ji'a sadiitti bar 4 kiiloo qabannadhanii karoora isaanii na bira jiran. Isiniin illee kan biyyaa baase TPLF dhaanii. Warra kana wajjiniin TPLF miti Ihaadig. Nuti naannoo keenya keessatti nama iyyuu hidhuu hin dandeenyu. Namni hidhamaan jiru Oromoon meeqa hidhamaa mana hidhaan jiru? Na dhaggeeffadhu. Booranni bilisa fayyada. Namni tokko shaneen uummata hin darartu na ajjeeftu. Horroo guduruus akkasuma. Baa Wallaggaas akkasuma. Amma qellam Wallaggaa fi lixa Wallaggaa immoo torbanuma kana keessa mootummaan tarkaanfii fudhachaa jiruun uummanni keenya kan bilisoomu ta'uu isaati.